ነገሩ አውሩ ለዓለም ተነስቷል በዚህ የለም ተነስቷል በዚህ የለም መድኃኔዓለም ሞት የማይችለው የበረታ ኃያል ነው ማይረታ ማኅተሙን የፈታ የትንሣኤው ጌታ hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessan baga du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e hundi baga geenye baga geessanii ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkamii saati kana geessanii nagaa keessanii ani nagaa kooti inni nagaa nuuf kenne maqaasa haa ulfaatu egaa har'a baga ayyaana waggaati isin ga'e baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e baga saati kana yeroo kana eeggamtanii guyyaa har'aa kanaan geessanii amiin baga walumaan geenye egaa biyya ormaa kana keessatti warroonni biyya alaas biyya keessa jirtan እንኳን አደረሳችሁ abbi Easter እና egaa hundumti keenya iyyuu gola madaamii keessa jirra egaa isinitti hin dhagaamini ayyaanni boru isin dhufa iftaan isin dhufa hundumaa kan dursumoo fayyaadha nuti inni waaqayyo inni sa'aatii kanaan nu ga'e inni guyyaa kanaan nu ga'e inni qanii har'aa kanaan nu ga'e maqaasa ulfaatu namoonni baay'een akkuma keenya hin hojjetan jennee hin hojjetan jedhanii kan qixa keenya ba'anii har'a lubbuu isaanii dhaban in argitu akkuma miidiyaa irratti argitanii nuti immoo aniifati immoo guyyaa har'aa kana gargaaramne guyyaa har'aa kana ga'uun waaqayyoo galateeffachuu nurra jira kaffaamoo osoo hin taane akkuma nam tokko manuma keessa jirrutti wantoota nu barbaachisu qabannee godhannee fayyadamuu dandeenya jedhachaan maaliif jennaan kaayyoodhaan manaa baanee of jijjiiruudhaan maatii keenya sila ta'e maatii keenyas yoo bira jiraanne guyyaadhuma har'aa kana gammannee shaashambaa jenna egaa keessattuu yeroo jalqabaatiif jechaadha warroonni haddisii reefu dhuftan jechaadha sinitti dhagaama baay'ee nan beeka nuti warra keessattuu turre omaayyuu nutti fakkaatu jechaadha akka guyyaa ayyaana ta'eyyuu hin beeku jechaadhaanifa inna in kaffaamina sinitti hin dhagaamina wanti hin dabarre jiru hunduma kan dursumoo fayyaadha isiniin jedha egaa inni fayyaa nuuf kenne gooftaan keenya maqaasaa haa ulfaatu uumaan keenyaaf galanni haa ta'u jechuu barbaanna yeroo baay'ee nuti yeroo ayyaanni dhufu armee keenya maatii keenya yaadanna jechaadha garuu guyyaa tokko yaa waaqayyo siif galata kee kan guyyaa har'aa kanaan nageesseyyuu jenneen beenu jechaadha garuu yeroo mara maaliif keessattuu armee keenya yaadna maaf yaaddoo doon taane wanti hin dabarre hin jiru maaliif jennaan akkuma keenya namoonni baay'een kan miidiyaa kanarratti lubbuun baay'ee darbee jira jechaadha inni hojjetanna jedhanii biyyaa ba'anii har'a kan dhabaman baay'ee isaaniitu jira nuti immoo waaqayyo keenya isa guyyaa har'aa kanaan gargaaree rakkina baay'ee cinqatii baay'ee keessa nu dabarse guyyaa har'aa kanaan nu ga'e uumaa keenya galateeffachuu nurra jiraata jechuudha yaa waaqayyo maaliif carraan koo akkas ta'e jechuudha yaa waaqayyo siif galata kee jechuutu nurra jira jechaadha maaliif jennaan fayyaa yoo qabaanne nagaa yoo qabaate hundumaa kan dursu nagaadha nagaa yoo qabaanne boru maatii keenya wajjiffataa jennee ayyaana kamuu dabarsuu dandeenya jechaadha bakka jirrutti har'ammoo maaliif baane kan jedhu yaadu nurra jiraata of jijjiirree nagaa keenyaan gallee maatii keenya biratti ayyaana kamuu dabarsuu dandeenya jechaadha egaa isinis warroonni jalqaba dhuftanii in kaffaamtu jechaadha anis yeroon jalqaba biyya ormaa dhufu jalqaba jechaadha guyyaa ayyaanaa yeroo ga'u nan bo'aa ture yeroo sanii baay'ee nan kaffaama natti dhagaama hojjisiiftuun koollee yeroo natti dubbatte baay'een bo'aa ture garuu wanti hundiyyuu yeroo qaba jechaadha nutti maaf dhagaama osoo hin taane baay'ee nutti dhagaama maaliif nan jenna nama waan taaneef baay'ee nu kaffaa miira keenya yeroo miidiyaa garaagaraa irratti arginullee hedduu nutti dhagaama jechaadha inna garuu hundumayyuu immoo waaqayyo galata isaa jechuun nurra jiraata isiniin jedha fayyaa nuuf kenne guyyaa har'aa kanayyuu ga'uun keenyayyuu waaqayyoon galateeffachuu qabna isiniin jedha obboloota koo egaa isinis maarree bakka jirtanitti waaqayyoon galateeffadhaa kan guyyaa kana fayyaa naaf kennite guyyaa har'aa kanaan nageesse waaqayyo galanni siif haa ta'u jennee waaqayyo galateeffachuu sinirra jiraata jechaadha inni nagaa nuuf kenne guyyaa har'aa guyyaa gammachuu kanaan nu ga'e uumaan keenya haa galatoomu isiniin jedha egaa warroonni addisii reefu dhuftanillee baay'ee isinitti dhaga'ama jechaadha isinitti hin dhaga'amin bakkuma jirtanitti
wanta garaa keessanii godhatanii shaashambaa jechuu sinirra jiraata. Egaa biyya keessa yeroo jennu obboloota maatii haadha abbaa keenya jennee firoota jennee dabarsina jechaadha. Yeroo biyya keessa jirru har'a yeroo kobaadha gaafa kobummaa garanaaf garana laaltanii kobummaa sinitti dhaga'amuu hin qabu. Bakka wantoota garagara abdii ofitti horuu qabdu jechaadha. Abdii ofitti akkasii siniin jedha obboloota koo hin kaffaaminaa wanti hin dabarre hin jiru dhugaa Waaqayyo jechaadha. Waaqayyo immoo inni nu gargaaree iddoo kanaan nu ga'e gammachuu qabna jechaadha. Maaliif waggaa kana yoo waa fedha Waaqayyoo ta'ee yoo fayyaa qabaanne jechaadha hin galla yoo jennu wanta baaneef san karoorsine iddoo garaa keenya ga'uu dandeenya jechaadha. Inni immoo fedha Waaqayyoo fi eeyyama Waaqayyooti. Waaqayyo fayyaa nuuf kennee boru nama gammadaa taanee maatii keenya faana dabarsuu dandeenya siniin jedha. Guyyaa har'aa kana immoo warroonni lama sadi taatanii wal bira jirtan anama fakkeenyaaf mana kana keessatti kobaadha jechaadha. Har'allee nuti warroonni maatiin keenya kiristaanaa ayyaana qabu jechaadha. Har'a ayyaana qabu ba'uudhaaf illee nuuf hin danda'amu. Warroonni immoo bakka akkam akka siniin jedhu beeku. Warroonni kobaa jirtan immoo sinittiin dhaga'amini. Warroonni amantaa musliimaa si jammariin beekanii ijoolleen jechaadha. Ijoolleen isaan bira galan kiyyaama hin beeku maatiin. Innaa sinittiin dhaga'amini. Warri immoo lama sadi taatanii gola ormaa keessa jirtan shaashambaa bakkuma jirtanitti siniin jedha. Innaa akkasii siniin jedha nutis immoo shaashambaa jenna qophiin ayyaanaa kana fakkaata. Ani ayyaanni na bira hin jiru jechaadha. Maaliif jennaan jarri koo kiristaana jechaadha. Jarri koo kiristaana har'a ayyaana qabu kasaanittuu jechaadha. Kasaanittuu jarri koo ayyaana qabu. Innaa ani hojii madaamii hin beektu waamicha qabu isaanillee firoota isaaniitu dhufaa wantoota garagaraati. Saniifiyyuu ayyaanni akkuma jirutti ta'ee sinitti hin dhaga'aminuma jechuu kan gara keessan dhufe hundi keessaniyyuu baga geessanii ayyaana gaarii siniif jedha. Bara dhuftummoo kan maatii keessan waan yaadan waan hawwitan waan karoorsitan siniif milkaa'ee kan maatii keessa wajjin dabarsitan Waaqayyo sinaa taasisuu siniin jedha. Yoo fedha Waaqayyo ta'e waggaa kana immoo namoonni na jala jirtan jechaadha kan bara dhuftu maatii keessan dabarsitan waan yaadanii fi waan hawwitan hundi isaa siniif guutee maatii keessan bira kanarra kaffaamtanii boossanii osoo harmee koo bira jiraadha jedhee gola madaamii keessatti hunduyyuu sin tutuffata jechaadha. Gaafan kana siniin jedhu gaafa sinii fatarree guyyaa ayyaana kana baay'ee namatti dhaga'ama jechaadha dhugaa Waaqa. Innaa guyyaa waggaa kana immoo nama maatii keessa wajjin dabarsee shaashambaa jettan Waaqayyo sinaa taasisu kadhannaa keessan keessatti Waaqayyo fayyaa siniif haa kennu. Jabaadhaa siniin jedha sinitti hin dhaga'amini. Ayyaana gaarii gammadaa shaashambaa jedhaate dabarsaa siniin jedha. Obboloonni koo hundumti keessaniyyuu gammadanii akka dabarsitan guyyaa har'aa kana gadda of keessa hin buusinaati. Waanuma qabdanii jechaadha nyaatuma isaaniiyyuu haa ta'u yaa Waaqayyo siif haa galatu jedhaati maaddi keessan kadhadhaati shaashambaa jedhaati ayyaana keessan dabarsaa isiniin jedha. Anis immoo gola madaamii keessatti qodaadhuma madaamii dhiqaan shaashambaa jedha. Innaa akkasii siniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Waggaa kana immoo nama waggaa kana immoo Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya ittiin nu haa ga'u siniin jedha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Warroonni jalqabaa kaastanii aga ammaa kanatti wajjin turree wal barree sinin jaaladha nagaan naa turaa baay'ee sinin jaaladha ayyaana gaarii bye bye.